hadda jirta GPS ee Soomaalida waa la kordhiyey ilaa bisha Maarso 17keeda 2026 iyadoo ay jiraan caqabado sharci oo suurtagal ah sigalde wanni takkatan isaan Ameerikaa keessatti asiidhaanii fi wanni isaan Ameerikaa keessaa hojjetan takkittiin isiitu hin jirtu. Ameerikaa akkuma jiranitti maa gadi lakkisanii irraa haa ba'anii. Yaaniti isaaniitiif sakkasitti jechuudha Doonaald Tiraampii irra jajjabeessu. Viidiyoowwan immaan tana isin dhaggeeffachaa jirtu kun BBC isaanii BBCwwan garaagaraa qopheessaa jiranii jechuudha. Oduu isaan haala kanaan sodaachaa jiranii lubbuun isaanii rakkachaa jirtu. Poolisni fi hundinuu karaa deemanii isaan kan barbaadanidha. Maaliif biyya keenya amanatamuun biyya keenya kaa'uu dandeessanii yaadneeti jechuudha. Garuu cira keessatti faayidaan isaan qabanii kun isaan godhaniitu. Nuti immoo saba Oromoo keessaa kanaatu saba jechuudha Afrikaa irratti jechuudha kabajaa biyya hundi guddaa qabanaatu deengatti jechi isaan hojjetan kun isaan ajaa'ibsiisaa ture. Kun garuu waan nama dhibu jechuudha. Maaliif jennaan Somaalilaan isaan laayis Somaaliyaa qofaadha osooniif tokko ta'ee jirru kun guutuun saba keenyaa akka makaanii godhu akkamiin waliin jiraachuu waan dandeenyetu jira jechuudha. Ayyee meegaa kanatti aansine viidiyoo adda addaa jira. Viidiyoo lafa daawwanneeti walitti kan deemnu tamee ayyee poolisoonni biyyoota jechuudha haala kanaan deemanii isaan kana barbaadaa jechuudha. Aiskiana laga ilaalinaya masha Allah abowe aiski mana laga ilaalinaa safetygeena maa la sugayaa masha Allah waa u jeedaa kuni Soomaaliyaa gurbaa kubbaa Soomaaliyaa kana kasi dhaabde fuulata duuba deebii ilaalusan poolisii biyyattii malee dhalata Soomaaliiti lammiin isaa immoo Soomaaliidha jechuudha. Garuu Ameerikuma jiraatu malee saba Soomaaliidha jechuudha inni seeqate. Akkasiif duuba deebii ilaalee kan laabii jiru saba Soomaaliiti. Waa'ee dhimma kanaa gaarii maarree jechaanii oofaadhaa jiru irratti waa takkaatu jira. Mee waa'ee viidiyoo dhammaan bulshaweynta namoota waa'ee gaarii kanaa degmadan Daarimi sidii magaca loo saxay ayaan doonaya inaan ugu dhawaaqo degmadan oo runtii ah degmadii halganka degmadii garaadada degmadii midnimada degmadii walaaltinimada degmadii horumarka run ahaantii waxaa aad iyo aad sharaf iyo cizi ii ah inaan ka soo qayb galo munaasabadan lagu daahfurayo degmadan Daarimi. Xaqiiqatan degmadan wax soo saarkeeda suugaantiina waa lagu muujiyey inaan ka mid noqdo baan ka qayb ahaada aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. taariikhiyan halgan marka aan leenahay ka soo bilow Axmed Guray iyo halgankiisii iyo halgankii Sayid Cabdilla Xasan uu kula jiray xornimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed bulshadii shaqaynta weyn ee qaybta libaax ku lahayd inaan maanta degmada ka soo qayb galo waan la joogo cizi iyo sharaf ay على كل الفيديو أنا دقيقة جيت ويا أحمد قري كان إنسان جان كان رد جبيسني ومن غنى لا نواتك أحمد قري nama jaarsolati jaarson oromoodha nama oromooti Ahmad Guree kan isaan jechuudha kun Ahmad Guree isaanuma waliin lolee isaaniif tolee isaan kana jala dhaabbatee Ahmad Guree kana jedhanii waa'ee isaa kana oofurratti jira malee Ahmad Guree seenaan isaati seenataan walitti namni buugee isaa keessatti barreesseetu jira Ahmad Guree seenataan argeeffadha Ahmad Guree eessa jira kan jedhu Ahmad Guree kan itti awwaalamee jiru naannoo Oromiyaa keessa jira amma kan tanaati qabriin isaa jechuudha naannoo Oromiyaa ana jaarsoo magaalaa Ahmad keessa jira jechuudha qabriin isaa jechuudha Ahmad inni immoo jaarsoo dhalachuu isaa ilma jaarsoo sodaatee eegan jaarsuma irraa erga diibii immoo jaarsoo diibii jiru Goma jaarsoodhaaf godhan jaarsoon isaanii gootee jaarsoon isaanii jirtu jaarsoo boqqolloo itti dhufanii jijjigaa fi hundaa waliin osoo inni qabaachaa jiranii seenaan isaanii lafa guutuu Oromiyaa guutuu irratti qabachaa jiran. Ayyee gaasuma kan garuu gaafa isaan jechuudha fiidiyoowwan akkanaa kana waan akkanaa kana hojjetanii lafa Oromiyaa qabatan naannoo Oromiyaa warreen bulchan maal jaallata maaltu itti dhagahaman gaa nama waan adda addaati beekte. Kan kun jallisuunis gaa waan nama barbaachisu miti maaliif mi'a seenaa rakkaa laalee walitti deebina. Maali seenaan isin garsiisuu deemtu namni akkuma duraan TV live isaanii kan naaf tasunitti kan namuufi jirtu akka biraatti yaan deemus kan waan itti kan mul'isu. Addis Ababa baanee zabana hawaasaadhaan baanee moyyaalee irratti alaabaa Pura kalau saya kudanya alaabaa namni yang moyyaalee irratti seelte osoo inni Oromoo hin tahin jechuudha. Kanummaan fadheewu alaabaa saba biraa dhaabee kan dhalataa Oromoo jiraachuu danda'u Oromiyaa. Garuu immoo mootummoonni fi hooggantoonni naannoo Oromiyaas wanti itti deemaa jiru sun sirrumaa jee waa'ee lafa filaal qabamee seenaa isaan ittiin deemaa jiraniitu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf guddoon teenyaaf waan akkanaa kana hedduu isaan quba qabaniitu jira jechuudha. Mee viidiyoo tokko waliin haa ilaallu waan ajaa'iba isinitti ta'u hangam takka namni kun nama yaada hangam takka nama yaada kan jirutu jira. Ayyee isinii galte namni tokko waa takka hubatee dubbata waa takka yaadee dubbata osoo itti yaadne osoo karaa tokko hin dubbanne dubbatan.
أفهم ما قبل نابت بدن جيتو لا فورمو على قناة زمان ما بس ما يجي فيديو أنا لا نولي waana khalad ay samaynayaan shacabkeennuna waa intaasay garanayaan tusaale waxaan u soo qaadanaya su-aasha haddaad saa i dhigtay dee waxaan usoo qaadan karaa mooyaale oo kale mooyaale December 1994 ayaynu mooyaale iyo gobolka daawo iyo gobolka liibaan calanka kililka ka taagnay caasimadiisu waqtigaa waxay ahayd Nageyle Boorana inagu ma nidhaahnee Hayle Salaasa waagu joogay si uu Soomaalida dib ugu riixo ayuu magaaladoodii si uu xabashida ugu Itoobiyada kale ugu soo dhaweeyo ayay magaca Nageyle Boorana u bixiyeen Booran ma joogto magaalada ayada hadda taariikhdeeda hayso madaxweynihii koobaad ee kililka ku dhashay Cabdullaahi Maxamed Saacidi dukaan bay ku lahaayeen waa magaalada ku dhashay magaalada ganacsatada joogta أنا كانت عندي ما كوني جوجوما جامع أي لغة ما جام جوتشي سجلتي أما فكني أبغى أشتري أشتري على بعدهم لا أرومي ما خيس رجعني أرومي ما خيس على بعدهم يمكن بدي تروي وأنا جاي بس بتروي أرتما خيس على بعد نبني تروي تي ونجي دكان خيس كبا يا موتومان تروي أنا لو تروي تنالا نالا شاف الفورمو تروي نالا بس نبيعني جيجي كاي كا kasi dabi gay gadu kawi ba kay sam ban doctor ta jijiga ta nek ter karan ta de ngade ti khanam de isan kondo zane kay tay sabane ta kara naga raacay hadii sababaan ka baxnay awaasan tagnay halkaasaan ka baxnay Nageylaan tagnay waqtiga iyaga aad calankan ka taagay maanta laakiin Nageyla waa haduu magaalada calanka ka taagay ugaaska magaaladu waa Soomaaliya staahir buu ahaa Allah naxariistee Nageyla la formo de ayaa ugaaska guud ee deegaanka ugaaska guud ee jigana uu ahaa maanta waxaan maqlayaa kasi dagi wada dubidan gudidii laga diray goday aasimada isaani la faydani magaala gudti isaani san irraafani goday irra ergamu isaani kana garta man gudun isaani de fawaade isaani fana jijiga sirte me video wala kana nam yaqeena waa ta katiba bille lalu bille goday irra ergamani khadima jijiga mala foroya ayaa waaga gudida madax noogu oo dhexdhexaadka caday mooyaale waan isku qabsanay mooyaale markaan isku qabsanay aakhirataanku waxay ku soo ururtay eega Addis Ababa dhagani Addis Ababa mara la soo marnay tiwataniya tinatidibsa ani ma video kana gabaabsay la kullu la siniftajira garu video ndera dhawante tawta taxiya sanan kala tuma video wana kana hedudira channel ganya banara tatan kuma tandani mo like share subscribe bana wali na turone tenja me video kana tusho irratin isim buar san senjaren kami misenzo da lama resident man khaizo kute haren misenzo da lama butu ala keti aftawan de misenzo ni lama butu da treni irra ke puto ओ देखे अरे ये तो पटवारी आ गया kursi dana gudu digere chare raw chote ayera to sara yasa nam kala toma video wana ala kana itu de tuyas to toma nyala mun chana bhai na kana like share subscribe kora agar tum chahte khane में wana kita satan like share subscribe dan final apna nyala youtube ya kuma sentani da belo tu arke punya de sai ronde to gi hunda mu video ta da ji isun ki ko bizena da da na mata da da saati ko kora chulan wana da da ni zani gaisa agar tum chahte khane da utan ala toma